عليكم ورحمة الله وبركاته. جل جرتوب بلي ممكن يبيدنا ترجمتنو أنا قاقوتي الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا متاكنا يعني أبا علي قراءة قديم من يجلو إن قدنا واتسابنا ناساني كم تيجي متاكنا قال شرط مال مالنا جاي دوينا كلا تاتراني grup itu ko si jari fi na jolem ri ko mala ma gal chafi to te kam cham bieti galu daf kacarna te kan do anu kan do te kan jarsa kan do darga gesa ko jere kan hindo ele me sola tama jul mo sani ti inshallah fa kani e dagal gala gara ganda akra de mani ro ndi kesani yudo ay gat afi kan ikimo da bela kata jara mutana bela jara ko masim betan abban sa ganda akra de mani do ay gat afi me sagale tani walina dagge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bayar negara kisah jirtu ri kopi kan rejitan di radu rubang dan jadi tekan di kisah negara jirtu akan bayar. Ya Rabbi sin ajra cesu amma madrasi mutakan ko hokka tokko dresi na kaddama jirtani Rabbi ni sin kaddamu amma sumutakan ko manatti na galcha Rabbi rasulini Mantani Rasuli jelati muncang ko metti na galchati muncang ko dukusate sa simo amay wala dukusi sa juro mo Rabbi mi sa tugalan guddan sa fa debe mubarikin bismillah naga Rabbi sa atay susin simo hunde kesa Rabbi amba jirtan hunde kesa Rabbi hunde kesa reski kesa Rabbi na balisu khairu jitta jirtan Rabbi jannatan isni fa qayyaru isni jala muncakalan garam manasa qira'ati na de bisa bismillah naga Rabbi sa atay sudukum ni hamal isni gaini warahmatullahi wabarakatuh. Barik kami finfinetti ergamamo jimmamo bakka qabami jimmatti si ayyarin fida finfinne lamu isatti dura buute kallatti dani dura buute netti mu qabda tu sammangirin bakka tikkeetti kuttunetti mu qabda dura buufte netti mu qabda qophaa'ee tani eeguun qaba malee asii makiinaan akka qaldiitti finfinneetti dhaqee hin ergamu. Durabu siti attimi bakkani lakeetti taqabbalu kanajin Agana baleewwan keenya akkuma isin dhageessanii abbaa taqabbalamu rabbumaatu beeka. Isaan mucaa isaanii taqabbaluudhaaf rakkataadha. Mucaan kun haadhaan qabu haati isaas utuma inni asitti du'anii abbaan isaallee jechuudha mucaa taqabbaluudhaaf kun akkasitti qophaa'aa turanii rabbiin immoo isaan du'aan simatee du'aa godhaa fi innaan nama lama sadii akkas ta'aati. Ma ilmi namaa hundi keenya garasuma deemna guyyaa eegganna. Itti maatu si amansiisa tuni wama jirtu aadaa teennallee amantaa teennallee. Du'a reeffa dhossanii awwaalcha godhanii mammaa kaasanii. Kanaaf wama jirtu waan ta'eef sootu namaa wajjin ta'a itti maati sabbarsiisaa. Akkasii maatu du'a godhuufiidhaanullee waan danda'ame. ايش القصه بدي فاهمه في mube nabafte keessa jiran nabafte Shekaro be salam alaikum Keessa malaqaniiran. keessa jiran Shekaro sagaleen kiyya nagama nagama alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abbo Itoophiyaa jira akkam goona onni Itoophiyaa kana akkam godha ani yookaan nabasa ana ala nabasa azaan nagaashiya ayye akka goonu sheeka nu egaa walakkaataati nu sabaraati dhaqee itti himee suutaan suuta jedhee abbaan kennu quba maal jedhee bilbila maal jedha tammaate jimmaan geessitanii aggaaroo geessitanii finfinnee geessitanii jedhaadhuma itti sa'a daarii naannaa akkuma ta'etti itti meetanii kan rabbi jaallatus kana deebeelaa ifii seena du'aa gootanii fi ifaan ifatti ummanni gargaaree waraqaan isaa dhumatteetti waan ta'eef biyya kana keessa jiraachuudhaaf rakkisaadha. Waraqaa isaa abbaadhuma kan cibsiisu naa jeje. Abbaatu rabbiin na qabe adaraa rabbiitti rakkatteetta jedhan. Anas immoo ilma kooti na gubaa jedhan. Ati dirqama kee baattee ani dirqama abbummaan baadda haadha tun argin du'e ana argee aduu jedhan. Sheekan nagama. abbo ani bahee adeemu mubee bahee adeemu takka sagaleen na dhaga'amaa jiraanii neetwoorkii Itoophiyaati akkam godhan rakkina keessa jiranuyyuu. Meera gaalaa waan abbaan jedhan. Durabu siti attimi bakkani lakeetti taqabbalu
Kana jennaani an dura dhaqeeyyoon achitti argame malee namni taqabbalu waan hin jiraannee fi dhagaa dubbittii kanadha. Yoon dura bu'ee dhaqee taqabbale malee jechuun kuni nana haasisee jira sun maamma jechuudha. Yoon dhaqee du'e wayii yoon dhaqee du'e malee waan jedhu wayii natti fakkaate kanas. Sini galee hadda naan ilaalu sagalee deebisee dhaggeeffadhu. Yoon dura bu'ee dhaqee jimmaan taa'ee eegee taqabbale malee namni naa taqabbalu hin jiru jedhani. Dura buuseeti attimii bakka ni dhaqeetti taqabbalu. Kana jennaani an dura bu'ee dhaqeeyyoon achitti argame malee namni taqabbalu waan hin jiraannee fi kana jennaani. Wanni kun garuu nama naasisuu suma uumaa. Yoon dura bu'ee dhaqee taqabbale malee. Namatti ulfaata. Maal goone waan rabbiin fedhe jaalatudha. Ijoolleen emoojii boo'ichaaleen argina. Wanni nana dabaan emoojii boo'ichaan argina. Taaniti mubee kiyya wanni godhan hin jiru. Waan rabbiin jaalate alhamdulillah jechuu malee wanni godhan takka hin jiru. Waan rabbiin jaalate akka amantaa keenyaatti illee du'aa godhuufi rabbi jannata isaanii qubsiisu jennee du'aa godhuufi hundi keenya yoom akka deemnu yoom maal akka taanu hin beeknu abbaa keenya haadha keenya sun argina sitti hafuu dandeenya. Isaan osoo isaan argin deemuu danda'ani. Hundaafuu rabbi rahmataaf warra jannataa haa godhu abbaallee ittimi sun dirqamallee amantatti illee waa hundattuu dirqama kophaa keetti himi nama lama sadi taati. Sinirraa cutee yeroo ammallee itti mee deebi'aa qeerra kottuuti. Asattamaan akka uummanni nurkatti ilaalu goonee akka immoo innis warra bu'ee rakkoo biyya kana keessatti hin buune gara biyyaatti akka gaggeessinu walumaan qeerroo atis waadaadha naa deebitaa. Abshira sibira jira rakkoota kan qabu. Nan nufa. Sheer naggoodha akkuma seentee sheer naggoodha rakkoota. Maana rabbiin hundi keessanii namoonni kun ijoollee dadhabdan rabbiin sodaata. Assalaamu alaikum. Abshir Namu biasa kalian tiada gama kero. Abshir. Ndagama urjini ndagama. Mu be wan sinto hanga nusa takka oson tane abba Gak ada kono tuh tukar cara meja celana nama di pasar di jam aja. Namni dhibba sadii wayii jechuun bar waan guddaa dalagaa bara. Waan qallaalii miti namni dhibba sadii wayii waan guddaa dalagaa. Namni yeroo gargaara. Jabaadhaan uummata keenya. Taphaa yeroo namni geemii taphatu jireenya magaalaa. Qeerroo haadha baatee Suwaameera Taayishaa Suwaameera dhufaa yeroo haadha baatee fi Taayishaan. Salas bareeda. Dhufaa jiru. Bareeda waan gaariidha. Qeerroo narraa dubbadhu anan eegin. Qeerroo narraa dubbadhu ofii keeti. Saaliyaa ofii keessa dubbadhaa. Ishi mu beenti na akaunti kan biyya. Ishi nan kenna kunuuf. Akaunti biyya jira. Isin dubbadhaa uummataan dubbachuu dadhabeera wallaahi akkaataan harkaa badee isin rakkisa yeroo waa sirra ga'e si rakkisa si galee kan namaa ta'e hin dubbatta. Keerraa immoo dandeessee hin dubbattu dhummii mucaanaa dhimma kooti. Isin galee rabbumaa jedhaati qeerroo rabbumaa jedhaati narraa dubbadhaa saaliyaa. Ana turakkata bara wallahi birriin qabu amma Afrikaan. Sini galee. Abshir gargaara yaani akaunti maxxansii dhimmi kun warri mubee jaallatan wanti kun mubeeti gargaaramaa jira. Mubee ma gargaara jedha gargaarama. Isa gargaara mubee ma gargaara jedha nama rakkisisaatti warri mubee jaallatan bira dhaabbata. Akkanumaan mubee koosi jaalala jechuun osoo hin taane yoo dhugaan jaalala isaa qabaatan dhugatti dubbatuudhaan namni waliin rakkataa jiru isuma. Namni waliin rakkataa jiru waan qabuudhaanis lee waa hundaanuu yaaddaa jiru isuma. Kanaaf obboleessa keenya kanallee homaa ilmoo isa walii dhalatee miti. Obbolummaa Islaamaaf Oromummaa walitti qabanii. Kana isa yaachisee. Akka seene itti midhimma jiru. Isa gargaaru qofatu hin taane waan rakkoo uumamee jiru itti himi. Kana waan ta'eef hundumti keessanuu. Akaunti maxxansii mubee akauntii fidii ijoolleen irraaf nutti kenna akauntiin.
Uummata keenya abboo qeerroonis ilaalaanis waa tokko ibsaan jiran gargaaraa malee. Mucaan abbaatu jalaa darbe hadha. Abbaatu jalaa darbe yaa uummata. Jedhaa nama haaraa jira ibsaa nama hedduu. Maal obboleewwan kiyya anillee reef gara manaatti. Kuma shani moo maali? Laabiyuun. Yaala kuma shani moo bari kuma shan Itoophiyaadha. Laabiyuu irra deebii dubbadhu Mubee. Karaa reefin tana manatti galaa jira. Kanaaf barbaayee haasa'uu naam jettu dhabee wanna jedhaa. Kun reef asansiira dhaabbataa jira manaa galaa jira. Ijoollee warri mana namaa dhattanii immoo namaan baa jedhaartan mubaaritti shu'ame an nama tokko naa waamin ala. Warra laayifiirra jiru nama tokko naa waamaan jedhu an hin jennes hin jedhus maaliifi maaltu na cinqeena. Amman isa arge yoo dandeenye mucaan kun haadha dhabe abbaa dhabe hadhaa abbaa dhabe abbaatu nan simadha eegaa ture sagalee abbaatiin na geessa. Cinqameera garuu mucaa kanaa wajjin na gargaaraa Oromo kun na gargaaruudha. Bas kanuma laa. Hello. Maali nutti himaa warri jechaa jirtanii obboleessi keenya baagiraawundii argaa jirtan kana abbaa sarba rahmataa godha abbaan isaa har'a jalaa gara fuula rabbii deemanii isa immoo gargaaranii amma rabbi nu laaffise bira dhaabbannee gara biyyaatti isa gashina kan jedhamudha. Amma rabbi isinii laaffise mucaa kana bira akka dhaabbannu warra amma dhuftanii maaltu jira jechaa jirtan mucaa mubaarik bira Bare chief simme Saalee